Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe naannoo magaalaa Finfinneetti yeroo ta'u yeroon kutaa ja'affaa baradhu baadiyyaa mana maatii koorraa adaadaa koo bira magaalaa Finfinnee taa'een akka baradhu na godhani. Anis barnoota koo seeraan hordofuun jalqabe. Haa ta'utii garuu yeroon kutaa torbaffaa baradhu jaalalan na qaba. Namni jaalalarraa na qabe kuni dargaggeessa kan ta'ee fi hojjetaa mootummaadha. Mana barumsaatii yeroon galu galma irratti na eegee hanga mana adaadaa kootti na gaggeessa. Booddee wal jaallachuu keenya sirriitti erga mirkaneeffannee booda bu'aa jaalalaa saxxaanuuf gaa'ilaaf akka na barbaadu na gaafate. Anis jaarsa adaadaa kiyyatti ergadhu jedheen deebiseefi jaalalleen koo garuu jaarsa erguu tolinaaf hin jenne. Erga kana ta'ee maal haa ta'uu jedheen yeroon isan gaafadhu badii koottuuma mana koo waliin jiraannaa anoo sin jaalladhaa siifa namaa jedheenaaf deebise. Anis galgala galeen wanti fe'e haa dhalatu jedheen adaadaa kootti heerumuu akkan barbaadu hime. Haa ta'utii garuu adaadaan koo lakkii kuni siif hin maluu ati ijoolleedhaa barattee maatii keefillee dabarsuuti qabdaa amma maaltu si ariifachiisee jettee na didde. Fedhii koodhaa ani heerumuun barbaadaa jedheen irra deddeebisee morkiin yeroon itti himu lakki hin ta'uu morma kooti cita malee ani siin dubartii geesseettudha jedheen sin heerumsiisuu barnoota kee baradhuu jettee na didde. Yeroo sanatti kutaa 8ffaatti darbeen ture. Hanga kanaatti hojiin mana adaadaa koo natti ulfaachuu baatus ati hojii keef mana kee akkan siif qabuuf jettee malee naaf yaaddee miti jedheen uffata koo hundumaa walitti qabadhe. Dargaggeessa kanatti deemeen mana isaatti gale. Innis tole jedhee gammachuu guutuudhaan na fudhate. Adaadaan koo garuu ammas deebi'ii yaa mucaa koo jireenyi haala kanaan hin ijaaramuu jettee ofiifis namas natti ergitee na kadhattee dadhabde. Abbaan manaan koo kun barnoota keef hin yaaddeenii ni baratta waan naan jedhee tureef isa bira deemeellee barnoota koon itti fufe. Uumamaan jaalalli daa'imaa keessa kiyya jira. Yeroo namoonni ilmoo isaanii harkatti qabatan karaarra deeman inaaffaa guddaatu natti dhaga'ama. Yoom anis guddadhee haala kanaan daa'iman godhadha jedhutu qalbii koo keessa taa'a. Sababa kanaan battalan isa waliin wal qunnamtii jalqabetti fedhii kiyyaan qofa nan ulfaa'ee fi akkan ulfaa'e yeroon itti himu innis gara jalqabaa ni gammade. Haala kanaan gammachuu gaariitiin anis barnoota koo barachaa innis dalagaa isaa hojjechaa mana keenyaaf wanta barbaachisu godhaa jiruu fi jireenya keenya itti fufne. Ulfi koo naannoo baatii 3 yeroo ta'u abbaan manaan koo fiildiin natti kennamuu jalqabe jedhee magaalota Itoophiyaa keessa naanna'uun bakka garaagaraa ture. Torbee tokko torbee 2 booddee gara manaatti deebi'uu jalqabe. Anis hojii madha jedheen shakkeen haga dhufutti ariitiidhaan eega malee wanta biraatti isa shakkeen hin beeku. Kanaan utuu hin jiruu ulfi koo baatii 7 ni ta'a. Akkuma amaleeffate abbaa manaan koo fiildiin deema jedhee asnaaf deebi'uu dide. Akka har'aas bara sana moobaayiliin ture. Eessa jirtaa eessa geessee wal jechuun hin jirtu. Anis ni dhufa jedhee eegeen baatiin tokko ni darba. Baatiin lammaffaas akkanuma ni gaha. Gatii mana kiraallee waan itti kaffalu dhabeen haati manaa mana nutti kireessitee hanga abbaan manaan koo galutti eegdi. Abbaan manaan kee eessa deemee jettee yeroo isheen na gaafattu fiildii bahee kunoo hanga har'aatti hin deebinee jedheen deebisaafi barnoota koos addaan hin kute. Mana ani jiraadhu keessa wanti nyaatamu wanti dhugamu waan tokkollee na dhiba. Ulfa guutuu ta'een baay'ee beelahee yeroo abbaan manaan koo jiru wanta kana na hawwisiisee jechuun yeroon isan gaafadhu gara dhumaa kana dhimma keetii eessaan sii fidaree jedhee na ifachuu jalqabee ture. Haala kanaan namoonni ollaa koo qarshii walitti naaf buusanii daa'ima koo hospitaala Minilikitti dhukkubbii guddaadhaan opereeshinii hin ta'e. Abbaan manaan koo ammas fiildii isaarraa deebi'uu hin dandeenye. Mana duwwaa keessatti haati manaa mooraa sana kireessitu waan fedhe otoo natti guurtuu xiqqoo nan wallaannadhe. Daa'ima koo ilma daheen baatii tokko yeroo hin xumuru adaadaa koodhaan deemeen dhiifama gaafadheen mana isheetti gale. Isheenis jaallattee otoo hin taane haa ta'uumaaf jettee
ofitti na fudhatte. Turtii baatii sadan tokko ishee bira argan ture booda abbaan manaan koo dhiifama sigateen bade jechuun jaarsa sagal ganama barii akkan dhiifama godhuufiif balbala adaadaa koorra dhaabe. Ol seensisanii adaadaan koos wanta gootu dhabdee dhiifama gootee fi anis dubbii isaanii irraa kan ka'e dhuguma kan gaabbe jedheen dhiifama godheefiin mana keenyatti wajjin galle. Kan dura adaadaa kootti jaarsa hin ergu jedhee ture irra deebiin jaarsa ergee wantoota barbaachisan kanneen akka gaabii fi uffata guutuu adaadaa koof akka gabbaraatti bite. Tole galata kee yaa Waaqayyoo abbaa manaa koo kan naaf deebisteef jedheen ammas miiruma gaariitiin gammachuu guutuun jiraachuun eegale. Innis anaa fi daa'ima koo sirriitti nu kunuunsa. Gatii mana kiraa kan dureen kaffalamne tokko lama jedhee hundasaa haadha mana kiraaf kenne. Ani ammas daa'ima waan hin jaalladhuuf si'a lammaffaa nan ulfaa. Fedhiin koo daa'ima hedduu horadheen waliin gidduu isaanii ho'ifadheen gammadee jiraachuudha. Si'a lammaffaa kan ulfaa'e yeroon abbaa manaa kootti immoo innis baay'ee naaf gammadee kan duraan olitti sirriitti na kunuunsuu ni jalqaba. Yeroo ulfa koo wanti tokko na barbaachiseeroon jedhu fiigee bakka jiruu barbaadee wanta qabuun naaf bita. Haala kanaan ulfi kiyyas guddatee dahuudhaaf torbeen lamni na hafa. Abbaan manaan koo ammas fiildiin deemaa jechuun na gaafate. Anis maal eessa deemta ammaa ani hiikamuudhaaf torbee lama qofaan qabaa na biraan deemini jechuun yeroon isan kadhadhu fiildii deeminaan jedhanii ajaja natti kennanii deemuun koo dirqamadhaa dafeenis nan deebi'anaan jedhe. Tole yoos immoo mana keessallee wanti jiru xiqqoo waan ta'eef qarshii naaf kennii jechuun yeroon isan gaafadhu qarshii 300 kiisii isaa keessaa naaf kennee deemeen yeroon hojjedhu isa kaan immoo siif hin ergaa jechuun gara fiildiitti imala. Ni deebi'a jedheen torbee tokko nan eege homaa naaf deebi'uu dide. Obboleettiin koo eegoon mana adaadaa koo waan jirtuuf naaf koottuu abbaan manaan koo naaf deebi'uu didee tarii halkan wanta na mudatu hin beeku jedheen adaadaa koo eeyyamsiiseen ofitti ishee fudha. Ammuma guyyoonni da'umsa koo natti dhiyaachaa dhufan addunyaan natti dukkanaa dhufte. Jiraachuurra du'uus na hawwee. Namoonni mooraa kiyya keessa galan kana durallee yeroon ulfa ta'u abbaan manaan koo na dhiisee akka bade waan beekaniif abbaan manaan kee eessa dhaqee jechuun na gaafatu. Anis guyyaa hojjechaa oolee halkan barfatee gala jedheen icciitii isaa oksaafi haala kanaan nan jiraadha. Haa ta'u halkan tokko garuu ciniinsuun natti dhufee obboleettii koo kanaan ka'ii mana yaalaa deemnaa jechuun isheen gaafadhe. Obboleettiin kiyyas halkan kana bineensi yoon nyaate yoo lakkiin ta'uu ganama barii deemnaa jechuun naaf deebiste. Anis miira addunyaa dukkanaa keessa waan hin tureef otuu na nyaatee waraabessi anaaf gaariidha yookiin immoo sareen maraatu na ciniintee lubbuu koo na balleessitee baay'ee natti tolaa ka'ee haa deemnu jechuun isheen fadhe. Ofii keef yoo akkana jette ana obboleettii kee ishee guddattuunoo maaliif waraabessaa nyaachistaa jechuun garaa na laaffifatte. Wanta godhu dhabee ciniinsuun wanta natti jabaateef warra ollaa koo ribaa naaf kaastee na qabanii mana yaalaa na geessanii. Ammas dadhabbii guddaadhaan daa'ima koo lammataa nan dahe. Ni dhalate malee maalii naa guddatu homtuu mana keessa hin jiru. Ani baradhee nama galma gahe miti. Harka abbaa manaa qofa laaluutiin nama jiraatudha. Adaadaan koo heeruma kiyya waan hin jaallanneef hanga kanaatti nan sifeeffattu. Daa'ima lama qabadheen baay'ee rakkadhe. Baatii tokkos akkamiyyuu ta'een ergan ture booda hojii garagaraa barbaaddachuun eegale. Haa ta'utii garuu dubartii daa'ima dugda irratti baattuuf hojiin hin jiru. Nama hedduus kadhadheen dadhabe. Booddee irratti daa'ima koo hangafaa dubartii naaf kireessitutti laadheen isa eeguu immoo manatti cufeen sa'aatii 8tti hojii deemeen halkan sa'aatii 4tti deebi'uun jalqabe. Guyyaa fi halkan daa'imni koo mana itti cufe suni boo'ee warra ollaa jeeqaa. Warri ollaas yeroo isaaniif gamu maaliif daa'ima kana akkana gootaa kunuunfamuu qabaa jechuun yeroo na gaafatan garaan koo garaa haadhaadhaa beela'ee na harkatti du'u moo bu'aa ooluu isaa wayyaa anoo falan faladhuun dhabee jedheen deebiseefi.
ofii guddifachuu dadhabde namni daa'ima keessiif guddisu guddifataan baay'ee waan jiruuf isaaniif kennii jechuun na gaafatanii ani garuu kanas tole jechuu hin dandeenye. Guddifachuu dadhabus abbaan narratti dhiisee deemus jaalala daa'ima koo guddaan qaba. Haala baay'ee sukkanneessaa ta'een naannoo baatii 5 daa'imni koo erga ga'ee booda gara baadiyyaa maatii abbaa manaa kootti maluun warra isaatti boo'ee himachuun murteesse. Gaafadhee iyyaafadhees ijoollee koo warra ollaatti laattadheen warra isaa barbaacha baadiyyaa nan deeme. Gaafadhees iyyaafadheen bira gaheen boo'een wanta ilmi isaanii na godhin itti hime. Isaanis na waliin boo'anii madaan opereeshiniitiin hin dahee hanga yeroo sanaatti waan naaf hin qorreef garaa koos baniin itti argisiise. Naaf gaddanii yaa mucaa koo nuti mana kiraa siif kaffaluu jireenya magaalaas si jiraachisuu hin dandeenyu. Haa ta'utii garuu midhaan waan qabnuuf baatii baateetti dhuftee wanta si barbaachisu nurraa safarattee galuu hin dandeessaa. Ijoollee isaammoo fidii ija keenyaan nutti argisiisinaan jedhanii. Anis tole jedheen gara magaalaatti deebi'ee maleen ijoollee koo akkoo fi akaakayyuu isaaniitti hin argisiise. Anaan waan tokkoyyuu hin fakkaatanii lamaanuu abbaama isaanii fakkaatu. Arganiis baay'ee gammadanii midhaan wanta hin barbaadus naaf safaranii hojiiwwan garaa garaa hojjechaa mana kiraa koo danda'aa ijoollee koo guddisuu nan yaale. Haa ta'utii garuu daa'imni koo quxisuu waggaa 1 fi baatii 6 yeroo xumurutti wanti tokko sammuu kiyyatti dhaga'ame. Kan abbaan narratti gatee deeme maatiinsaa dhimma maal qabuutii na waliin rakkatu lammata baadiyyaatti bu'een midhaan fidadheen dhufuu jedheen ofirratti murteesse. Midhaan deemee fiduus nan dhaabe. Haa ta'utii garuu jiraachuun baay'ee natti ulfaate. Shumburaa fideen mana waan na tureef galgala yeroo hundaa akaayeen ijoollee koof isuma kenna. Guyyaa tokko garuu galgala wanti na gaddisiisuu fi sammuu koo keessaa hin banne mucaan koo hangafaa irbaata biddeena nuuf kennii yaa harmee koo jedhee yeroo na gaafatu inni amma nyaatte irbaata miti moo bishaan kee dhugiitii rafii jedheen dirqiidhaan isa raffise. Rakkoon akkanatti hammaate dubartiin mana naaf kireessite yeroo hubattu ijoollee kee asitti dhiistee maaliif biyya hambaa deemtee jireenya ijoollee kees hin jijjiirtu jechuun na gaafatte. Anis yaadni kun yaada gaarii akka ta'e naaf galee piroosesii jalqabeen ijoollee koo baadiyyaa haadhaa fi abbaa koo biran geesse. Isaanis harkuma qalleeyyiidha. Hanga viizaan naaf dhufuutti immoo waan tokko magaala keessaa nan hojjetadha jedheen deebi'een magaala dhufeen hojjechuun eegale. Haa ta'utii garuu viizaan eegeen homaa tokkoyyuu anaaf deebi'uu dide. Kan namoota hedduu baatii 1-2tti deebi'u kan koommoo waggaa tokkoyyuu eegeen anaaf dhufuu dide. Abdiis nan kutadhe. Deemeen maal ta'e kan koo jechuun yeroon hin gaafadhu qarshii 2,400 kanfalii baatii 3 booddee deebi'ee hin siif dhufanaan jedhanii. Qarshiin sun yeroo sitti baay'ee guddaadha. Akka har'a qarshii 30,000ti. Ani namni mana namaa galiin hojjedhu qarshii kana eessaa naa fidu? Boo'ees rakkadheen hanga baatiin 3 kun geessutti otuun eegaa jiru obboleessi koo baadiyyaadhaa dhufee horii gurguree qarshii kana naaf kanfale. Baatii 3 booddees viizaan kiyya dhufee imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Yaa Rabbii dadhabbii koorraa nan boqodhe jedheen baatii 1 hojjedhe. Turtii baatii 1 booddees ammas rakkoon gara biraa jireenya koo ni mudata. Miilli koo bitaa tatarsa'ee dhiiga cuunfaa. Ittiin deemuun baay'ee natti ulfaata. Darajaa fooqee bahuu fi bu'uu hin danda'u. Dubartiin lammii Afrikaa biraa kan taate na waliin mana sana keessa hojjettu maal taatee dhiigni uffata kee irratti amma kana argamaa jettee yeroo isheen na gaafattu haala ittiin hojjechaa jiru miilla koo baaseen ittiin argisiise. Hinnaaf boosse. Bakka adda addaattis kan ishee fixattee hojii kiyya na gargaarti. Maadaamiin kiyya yeroo na argitu sobeen akka nama fayyaatti deema. Yeroo isheen nan argine immoo foqoqeen darajaa fooqeerraa ol baha gadi bu'aa. Baatii 4 haala kanaan hin jiraadhe. Miindaan baatii 4 fudhee qarshii 20,000 gara biyyaa obboleessa kootti ergeen isa keessaa qarshii 10,000 maatii koof magaalaa lafa bitee mana akka ijaaru godheen qarshii 10,000 hafte immoo meezos ta'e dumbulloo ittiin buufatee qarshii kana dura naaf kenne keessaa fudhatee ijoollee koo akkanaaf guddisu baay'ee akka rakkachaan jiru kanaa ol akka hojjechuu hin dandeenye obboleessa kootti boo'een himadhe. Yeroo sana
guyyaatti qarshiin 10,000 waan barbaadde namaa godha. Innis haala kanaatiin wanta isa jedhe godhee ijoollee koo maatii koo biratti naaf guddisuu jalqabe. Baatii 4 biyya ormaa keessa ergan jiraadhee booda waliigalteen anaa fi maadaamii koo gidduu jiru sababa ani hojii dadhabeetti walitti bu'insi baay'ate. Maaliif akkan hojjettaa yeroo isheen naan jettu miirri dadhabbii koo maalirraa akka dhufe miilla koo baaseen garaa akkanaaf laaftuuf ittiin argisiifadhe. Haa ta'uutii garuu namni biyya ormaa namuma biyya ormaati. Ani siin kan hin bitadhe qarshii kooni. Sababa kanaaf seeraan naaf hojjechuu wanta diddeef siin gurguradha deebiseen naan jette. Anis tole haa ta'u haa ta'uutii garuu mana darajaan fooqiin jirretti na gurguradhu jedheen ishee gaafadhe. Akkuma jettees mana gara biraatti na gurguratte. Ta'uutii garuu mana sana darajaan fooqee jira. Maatii baay'eetu mana tokko keessa jiraata. Gonkumaas naaf ta'uu dide. Otoo yaalamiin dhukkubni koos kan duraarra narra caale. Mana sanaas baheen bade. Yeroon karaatti bahee badu namni maatii sana beeku tokko karaatti natti dhufa. Maal taatee eessa deemtaa jechuun yeroo na gaafatu miilli koo kana waan fakkaatuuf hojjechuun dadhabee mana darajaa hin qabne keessa hojjechuun barbaadaa jechuun isan gaafadhe. Innis tole rakkoon qabu mana koo maatiin baay'een jiru darajaas hin qabu na bira hojjedhu jedhee mana isaatti ana fudhatee galee. Dhuguma akkuma jedhees manni isaa darajaa fooqiin qabu. Isa haadha manaasaa fi mucaasaa tokko qofatu jira. Tole jedhees hojjechuu nan jalqabe. Guyyaa daa'ima kunuunsaa waliin mana hundumaa qixxeesseen galgalaa'ee daa'ima yeroo raffisu haati manaansaa hojii waan hin qabneef galgala yeroon daa'ima raffisu ofii kiyyallee dadhabuu hirribaan kaati. Hojiin guyyaa guutuu hojjedhee balleessitee halkan deebiseen akkan hojjedhu na taasifti. Hirriba malees yeroo dheeraan hojjedhe. Dhukkubni koo baay'ee natti hammaachaa dhufee dhaabbadhee hojjechuullee dadhabeen mana keessatti nan kukkufaa. Naannoo baatii 3 yeroon hojjedhu hin barbaadu mana kana gadhiiseen bahaa jechuun isheen gaafadhe. Hin baatu mana kanaatii eessayyuu deemuu hin dandeessu jettee kan guyyaa rafaa turte teessee na eeguu jalqabde. Anis hin nyaadhu hin dhugu jedheen mana sana keessaa akkana baastuuf bakka bultii koo ofitti hin qollofe. Bakki ciisicha koo kun mana fincaanii maddiidha. Guyyaa 3 fi halkan 3 booddee giddiidhaan yeroo na bansiistu baneefiin uffata ani uffadhuun ala hundasaa meeshaa achi keessa jiru baaste. Sanaan booddee mana fincaanii waliin walitti na qolloftee ani baheen bakka kamiyyuu deemuu hin danda'u. Yeroo dheeraadhaaf mana sana keessan ture. Booddeen fincaan mana fincaanii keessaa dhugeera. Foon koos narraa dhumee lafee qofaatti hin galee akkan du'aa jirus naaf galee. Yeroo kanatti suuraa ijoollee koo natti argisiisii isaanumaan illee argeen du'aa jedheen yeroon ishee gaafadhu lakki jettee na didde. Haati ishee mana ishee gaaf hin dhufti. Maal ta'a yoo mucaa kana baastan jettee yeroo hundaa ni kadhatti. Yeroo isheen mana sana dhuftu turteetti otoo ani mana sana keessatti hin hidhamiin qaama ishee nan sukkuumaaf miilla isheellee nan dhiqaaf ture. Isheenis akkuma kee haadhadhaa baniifi jettee intala ishee kadhattee dadhabde. Yeroo isheen akkas jettee gaafattu intalli ishee yeroo isheen duutu kosii waliin peestaalitti walitti qabnee baasnee ishee gannaa hanga duutuutti immoo achuma keessaa turtuu jettee deebistiifi hanga lubbuun koo na keessaa ba'uu ga'utti balbala sana nan reeba. Booddee irratti saadhi ishee baay'ee kadhattee boossee narraa bansiiste. Sanaan booddee abbaa manaa ishee waliin gara biyya keetti si erginaa jechuun yeroo na gaafatan anis tolin jedhe. Miindaa koo jechuun yeroon isaan gaafadhu wal ilaalanii kolfanii. Miira isaaniirraa kan hin dubbise isayyuu miindaa ishee ni kaffallaayii kan jedhu fakkaata. Anis biyya kootti naa galchanii malee inni kaan nattaafu yeroon jedhu konkolaataatti na fuudhanii manaa na baasanii. Bakka buufata xiyyaaraa nageessu jedheen yeroon yaadu bakka konkolaataa kaameeraan arguu hin dandeenyetti na darbatanii nagatanii marii konkolaataa naannessanii yeroo deemuuf jedhanitti gabatee yookiin immoo taalgaa konkolaataa sana nan qabadhe. Turtii booddees bakkuman kufee jiru sanatti poolisoonni ni dhufu. Maal taatee jechuun yeroo na gaafatan konkolaataa gabatee kanaan asitti nagatanii deemanii jedheen deebiseefi na fuudhaniis mana hidhaa na geessanii. Mana sana baruufis yeroo hedduu poolisoota qabadheen deddeebi'e.
deebi'e. Haa ta'utii garuu mana gadi ba'ee waan hin beekneef argachuu hin dandeenye. Guyyaadhumaa poolisoonni nan uffanii har'a qofaa naan jedhanitti garuu akka carraa ta'ee konkolaataa gabatee sana qabatte balbala fuulduratti argine. Seenaniis yeroo qoratanii mana isaaniidha. Intala kana beektuu jedhamanii yeroo gaafataman lakki hin beeknu jechuun haati manaaf abbaa manaa nagananii. Booddee irratti poolisoonni jabaatanii gaaffii yerootti dheeressan mana seeraa deemuurraa tole ni beeknaanii mindaa ishee ni kaffallaaf jedhanii amananii. Mindaan kiyyas naaf kanfalamee gara biyya kootti nagaadhaan ni malee. Seenaan koo kun anarratti kan raawwate waggaa dheeraa fixeera. Har'a ilmi koonni hangafaa waggaa 16 xumureera. Barumsa isaaf barbaachisu arganne. Jireenyi kiyyas jireenya gaarii miti. Abbaan manaan koo dubartii gara biraa fuudhee daa'ima lama irraa horateera. Obboloota koo shamarraniif ergaa ani qabu heerumuuf hin ariifatiinaa harka dhiiraa qofaatti galuun rakkoo hedduullee harkistee isinitti fiduu ni dandeessi. Wanta mataa keessanii ta'e qabadhaa isiniin jechuun barbaada. Tarii wal jaallannaa sababa kanaaf kana goonee jechuun yaada kiyya mormuu ni dandeessu ta'a. Jireenyi al takka takkaa carraadha. Al takka takkaa immoo wanti namatti dhufu hin beekamu. Anis isa jaalladheen innis na jaallatee jalqabaa kaasnee itti seenne. Inni dhiira waan ta'eef jireenyi isaa waan tokkoyyuu hin taane. Ani garuu dubara. Gorsa adaadaa koo dhaga'uu dhiisuutu kunoo har'a karaatti na hambise. Ana obboleettii keessan asuma magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fe'atu jechaa guyyaa har'aa seenaa baay'ee nama gaddisiisu afaan Amaariffaatiin nuuf ergame isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Ergaa kana irratti anis wanta dabalu tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya Rabbii bakka jirtutti si haa gargaaru jajjabina siif haa kennu jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenya kana bakka jirtan hundaatti kadhannaatiin akka gargaartan kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni seenaa akkanaa qabdan sagaleedhaanis barreeffamaanis nuuf qooduu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.